أبو في ورانا بلسما روموتي في جواري مال تريد في أك جوار عرب سمو مال تاسس تبني جوار وكمودن دئف كما تمودن دئف نتو كفان سامالني أمة أورمو حيود إيسان جري حيو جتون نما وان دربي مدالو دندو غرفو دراتيس تلمامو دندو حيو نمي جدم نمني كون أمة أورموتين وصواني مدام قرفتين وصواني تازيا الموسى أباسا هذا سانتائن mirgan kabdu wala nabi summa oromo gargaru dabutti namni budeda oromo ratalatte namni an oromo dajette namni oromiyan samamtetti jettu mirgan kabdu parti birato ko gargaru akasita si debis namadu oromo ta'en falmirra jira akuma marron falmata jiru akuma gammachu abboye falmata jiru bakkan ta'u ta'e falmirra jira oromiyaa daafan falmaa jira oromoo fan falmaa jira kallattiin danda'u kanamma dhageessan kuni namicha dhiyootana social media kanarratti ajandaa guddaa saba kanaaf ta'eedha qoqqoodamiisa guddaa kan ta'eedha Joohar dhabamsiifamuu qaba jechuudhaani akkamitti qabsaa'ota oromoo dhabamsiifamuu faayidaan oromoodhaaf faayidaan Itoophiyaadha akkamitti dhabamsiifamuu hayyoota oromoo keessa jiraateedhaan ajandaa guddaa ta'eedha anis engadda viidiyoo isaa guutuusaa information isaa guutuu argadde walitti deebina isiniin jedheetiin ture namni kun deeggara ABO'ti jedheeti gaafa duraa kanneen dubbate qabatamaan ammoo viidiyoo isaatis hedduminaan namni isan beeku jechuudha. Har'aan ammoo viidiyoo isaa qabadhee isiniif dhufeeti jira. Isinis osoo yaadan kennanne jalqaba viidiyoon isaa muraasa daqiiqaa 8 qofa jechuudha. Haga san waliin dhageeffannaa dhugaa as keessa ni bartu jedheeti yaada. Araara ni ta'a jedheeti yaada ka viidiyoon kun inni tokko suuraa hayyoota lameen kanaati Joohar Muhammadii fi Dr. Ililii Jamaal bifa kanaan bifa haadha manaa fi abbaa manaatiin bifa kanaan as bahuudha kunis ajandaa guddaa ta'eeti jira social media kanarratti. Kana waliin ilaallaa waa'ee suuraa kanarrattis waan isiniin jedhuun qaba. Ani Abduu Moobaala Biraayii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Osoo viidiyoon dhageeffanne kaa jalqaba koomantii hin barreessinaa. Namoonni hedduun viidiyoo yeroo seera hin dhageeffanne yookiin akka waan qoqqoodamiinsaa gandaa yookiin waan ilaalcha kiyya qofa qabadhee dhufu akkas kan itti fakkaatutu jira. Ani osoo ilaalcha kiyya qofa qabadhee dhufellee haga danda'ametti namuma waa bal'iseetiin ilaalu dhuunfaa kiyya qofa laaleetiin fedhiisaa qofa jala fiiguu miti uumamaan of dhaaduudhaaf kan jenne namanatti dhiyaatutu beekasanii akkasitti naaf hubadhaa isin jechuufi. Duba namicha kanaanis gaafa dhihoo waaneen gartee waadaa isiniif seeneef waa'ee isaa viidiyoo isaa guutuu arganne qabadheetiin isiniif dhufa jedheeti. Akkasumatti kaa namni isa gaafatee ati maaliif kana jettee ati ammoo eenyu bakka buuteetii ati maaliidha kan jedhu guututti ofii isas ibsee akkasuma waan kana jedheefisi amman tana ammoo maal akka jeesi haga tokko kaa TikTok isaa jala seenee viidiyoodhaan nama dura maxxansillee anis haga tokko laaleetiin jira jechuudha. Hundaafiyyuu mee haasawa isaa kana haga daqiiqaa 8 akka keessaa muree kan hin fide walumaan dhageeffannaa kan waa'ee Dr. Ililiitii fi Joohar kan ammoo boodarratti itti deebina. Gaaffii qara qabna Bumaayir. eeyyamamaadha jedhee bar yoonii fi waraana bilisummaa Oromoodhaa hin deeggarre tahee kan gaafatamaa jiru kun isaa Abu Mahir jedhama maqaan isaa. maal gochuun qaba deeggaruu dhabuun mirga qabamu hin qaba akka dhuunfaa hiyyaatti. Lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo dhugaadha. Namni cabse hin jiru namni cabsus illee hin jiru hin cabne illee hamma humna isaatti ni jira bosona ammallee nama jiraatallee yoo rabbi jedhes sun ammoo yoo Noobeeliin illee Abiyyillee Shimallis illee qaamni hundi qaama cabsuu dadhabe kana Jawaar Muhammad humna maal qabaa waraana bilisummaa ammoo hin cabsa jettee yaadda. Wanni Jawaar Muhammad fi waraana bilisummaa Oromoo walitti fidu maali? Wanni Jawaar Muhammad akka arrabsamuuf taasisu maali? Gaaffii kanneen sadeen adeebisi. ayyee hedduu galatoomi aydaree na jala gaggabaabseen silaa dubbitti dheeraadhaa gaggabaa silaa Muyuut godhaa warri kaan. Eko moitii qabadhaati waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu fi dhiisuun mirgamuu mirgamiti jedha. Akka Oromootti ati mataa keetiin dirqama ofirratti gochuu qabda. Bakka kanatti dadhabinna kan qabu waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo dadhabinni inni qabu maalinni hawaasa waggaa 150 gabroomsamee ka'e booji'ame kana karaa bifa tasgabbiitiin gara qabsootti fiduu fi yookaan gara biyyattii bilisoomsuutti fiduun hin danda'amu waan ta'eef warra isa dura dhaabbatu kallattii barbaachisaa ta'een hawaasa Oromootti ibsa kennuu qaba ture. Sunis maalinni warra qabsoo karaa nagaa jedhu ibsa baase ummata Oromoo dura dhaabbadhaa qabsoon nagaan Abishee Garbaa galaafate, Hayilee Fidaa galaafate,
gaariin kaleessa galaafatee jechuu danda'u qaba. Bakka kanatti rakkoo kan qabu waraana bilisummaa Oromooti. Mirgan qabdu waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu dhabuutti namni gudeeda Oromoo irraa dhalatte, namni an Oromoodha jette, namni Oromiyaan saamamteetti jettu mirgan qabdu paartii biraa tokko gargaaru. Akkasitti asii deebisa. Nama dhuunfaati ani immoo beekatu. Inni lammataa namni Oromoo dirqama waraana bilisummaa Oromoo deeggaruutiin ala carraa biraa hin qabu jechuudha. Carraa tokko hin qabu. Yoo diina ta'e malee. Inni lammataa waa'ee Jawwaari. Waa'ee Jawwaari halkan tokkotti miti waggaa tokkotti waan Oromoo irratti hojjete himee fixuu hin danda'u irraa waa xiqqoo si lafa sii ka'a. Sababni Jawwaar tuqamuu danda'eef komatamuu danda'eef inni tokkoffaan isaa maalinni ummata Oromoo hayyuudha isaan jedhe. Hayyuu jechuun nama waan darbe madaaluu danda'u gara fuulduraattis tilmaamuu danda'u hayyuu namni jedhamu. Namni kun ummata Oromootiin osoo inni madaan qorfatin, osoo inni taaziyaa ilmoo isaa abbaa isaa haadha isaan taa'in na amanaa bilisoomtaniittu kana booda qabsoon xumurame goolabamee jira, bilisummaadhaan goolamnee jira jedhee ummata keenya diina afaan banee jiru kan kaleessa kaffaaloo harkaa miila lamman muree fi nadhii gammadaa achi buutee dhabamsiisee fi ummata Oromoo jumlaan fixetti harka Oromoo miilaaf harka hidhee itti kenne. Ijoon dubbisa kanatti. Dhagaa qabdaa. Mee osoo karaa gaafii itti aanuusitti achi hin dabrine waan inni amma jedhe kana asirratti kan gaafate Haydar Abdii Bilisummaan beektan jedhee yaadamchaa kan nama sooshaal miidiyaa kanarratti beekamu innis maal irratti kana jetteedha. Akkasuma namni tokko an Oromoo ta'ee fakkeenyaaf paartii adda bilisummaa Oromoodhaa waboo warra qawweedhaan qabsaa'u deeggaruu fi deeggaruu dhiisuu danda'a. Eenyummaa isaa booda irratti isiniif himaa inni nuu deeggaruu fi deeggaruu dhiisuu danda'a kan jedhudha. Kuni dadhabina wabootirraahi hawaasa Oromoodhaa kana akeekkachiisuu qaba jechuun akka hin danda'amne itti himamuu qabaadha. Namni yoo diina ta'e malee walumaa galatti namni waboo hin deeggarre yookiin ammoo waboon ilaalcha waboo waraana bilisummaa Oromoo kana bosona jiru kana jechuudha. Yoo waboo hin deeggarre taate diina Oromooti jedhamu qabaa jechuu isaati. Kanaafuu yoo akkas hin taane yoo diina Oromoodhaa hin taane mirgaa miti jedha kun dirqama. Kanaafuu namni kamiyyuu paartii karaa nagahaatiin qabsaa kan jedhu paartii kartee karaa nagahaatiin Oromoodhaa fi jijjiirama yookiin ammoo qabsoodhaan karaa sana jijjiirama fida kan jedhu kamiyyuu hayyamamaa ta'uu qabu. Yoo jiraate ammoo diinummaan isaa labsamee ummataaf illee himamee akkasitti beekamuu qaba kan jedhudha. Kan waa'ee Jawwaar irratti ati akkamiin akkasitti Jawwaariin akkasichuun maalirraa kan jedhu Jawwaarri nama gartee osoo uummanni keenya dhumaatiin jiru warri gartee kaleessa harkaa fi miila akka kaffaaloo fa'aa lukarraa muraatiin ture sun osoo jiru bineensa afaan banee jirutti jijjiiramni dhufee bilisummaadhaan goolamnee jirra qabsoo ammaa jetteeti akkasitti fuudhee diinatti kennee waan gochaa Jawwaar uummata Oromoo kana godhe ammoo osoo halkan kana guutuu haasawaa bullee irraa haasofnee fixuu hin dandeenyu garuu keessaa ammoo ijoon isa kana faadha. Amma kun eenyuun kadheen gadda Jawwaar dhabamsiifamuu qaba waa'ee maaliif jette san irratti dhagaafiin kan inni gaafatame. Asirratti amma inni akkaataa gartee yaada isaati kan inni ibsataatiin jiru dhumarratti dhageessu jechuun nam tokko fakkeenyaaf yeroo waa'ee deeggaraan adda bilisummaa Oromoo yookiin deeggaraa waboodhaa tokko as baheetiin dubbatu ilaalcha waboo kan itti fakkaatutti jira kun dogongora. Namni tokko as bahee yoo Jawwaar jaaladha jedhee anama yoo asirratti as baheetiin akka fedhe qoma daawwadhee waan fedhe yoo geeraraatti wala Jawwaar isaan quba qaba. Guyyaa takkaa fuudha garreen beeynu. Waboonis akkasuma jechuudha. Badhaadhinni illee akkasiinuma jira warri bilisiginnaa kan biyya bulchaa jirullee jechuudha. Nama hunda fakkeenyaaf paartiin deeggaru san yookiin ergamee isarraa tarsiimoo fudhatee akkasitti hin fakkaanne jiddumaanuu jechuudha. Ka yaada keenyaa itti deebina. Amma inni akkas jedhe haa fixatume. Sadii fi torbaatamni ragaa kooti. Uummanni Oromoo kan amma sirratti jira. Wal mormuu sun taane wal jechuutu yoo kijibaa jechuuf ragaa barbaadde miti. Hin jenne jechuuf deemtanatti fakkaatu. Akkasii bar qabsoon Oromoo goolabamteetti bilisummaan goolabamteetti jedhe. Ummata Oromootti labse baafni dharra kaabaaf kibbarra giddu gala deemee kana labsee jira. Ergasii as Oromoon waan jaarraa tokko walakkaa keessan dhumin dhumte buqqaate ari'amte xinneeffamte ajjeefamte gumaa dhabde isa kana gabaabsee siif himaa jedhee jalqaba siitu kee ture. Deebiseera kan
waan jawwaar tuqamuuf gara fuulduraattis itti fufa akkasii hiikaa amoon ta'u. Naa jiramu maalidha waan uummanni Oromoo hin beekne dalagu jiramu inni calliseera amma maaf callistee jechuudha moo waan inni dalagu waan addaa jira. Woboo fi waraana bilisummaa Oromootii fi Jawaariin maaltu itti fide akka Jawaar arrabsamu maaltu taasise? Ayyee Jawaari ammas obduuba nama deebisuu barbaaddanii Jawaari ammallee narrafamne jedheensi deebisaa sababiinsaa impaayera Itoophiyaa duuqa bakka jedhesi moo nama biraati dhiifama. Mataa isaa keessa summiitu jira summii mataa isaa keessaa sun yoo ajjeefamee jedhee achumaan Abiyyiin masaraa keessaa du'aan jedhe. Summii isa keessa jiru maaliin beektaati? Eessatti argite? Hin qoratti moo? Summii mataa isaa keessa jiru hayyee Itoophiyaan Oromoodhaaf diina impaayera Itoophiyaa diinummaa Oromoo irratti ijaaramte lafa Oromoo irratti ijaaramte lafi Oromootiin ijaaramte dhiiga Oromoo dhangalaaftee ijaaramte kana suphinaa jedhee yeroo kanatti summiin Oromoo yeroo ammaa Itoophiyaadha waan ta'eef inni Itoophiyaan ijaara jedhaa jira waan ta'eef summiin isa keessa jiru sun keessaa ajjeefamuu qaba. Jechuun gaafiin ammaa Jawahar isa gaafa duraa qofaa miti amman tana yeroo inni callisetti hoo callise jettee fakkeenyaaf mucaan kun Itoophiyaa keessa jira niitoorkiin xiqqashuu qaqqabaadha. Niitoorkiin isaanii qulqullummaa qabu viidiyoonis dhiifama yoo qulqullummaan isaa isin jalaa irrate. Maalii amman tanatti callisuun isaa tusi aarse moo maalii ammatti waa'een adda bilisummaa Oromoodhaa deeggaruudhaa fi waa'een Jawahar maalii wal qabata ka jedhudha. Waa lama ka jalqabaa kareefuu deebisee sanidha. Tokko namni adda bilisummaa Oromooti ala biyya san keessaa wanti bira tokko illee jiraatoo hin qabudha. Kan lammataa immoo Jawaharii impaayera Itoophiyaadhaa deebiseen ijaara jedheeti sanidha tarsiimoon isaa kaayoon isaa jechuun ilaalchi isaa akkaataa paartiin isaatis Jawaharis ittiin deemu impaayerri Itoophiyaadha sun ammoo Itoophiyaan diina Oromooti jechuun Oromiyaa walaboomtee ala yaanni biraa ka achi keessatti kan dhufu Itoophiyaan karoorfamtu sun Oromiyaa irratti waan ta'eef kuni diina Oromooti Oromummaati waan ta'eef kanaafiidha summiin isa keessa sun ajjeefamuu qaba kan jedheef jechuun amma inni fakkeenyaaf Jawahar haa ajjeefamu hin jenne summiin isaa sun mataa keessatti ajjeefamuu qabdi jedheedha. Zoro akka gaashetaa yeroo baane zoro wanti ajjeefamuu jechuudha. Jechuun ilaalcha namaa mataa keessa ilaalcha akkanaatti jira nama tokko yeroo jedhamu ilaalcha san keessa ajjeesi jechuun waan kana istaayila kana wayyaanee illee ni fayyadamti. Jechuun gurbaa kanaaf wayyaanee wal fakkeessaan jiru beeke. Wayyaaneenis maal jetti ilaalcha addaa qaba ilaalcha si keessa jira inumayyuu deemee yeroo takka yaaratti yoo ta'e gaafa wayyaanee sanii jechuun ammallee numa jira amman jiru jechuun kiyyaa fi miti. Ati ilaalcha qabda siin jedhan. Ilaalchi sunu maal akka ta'e duubaan himani beeke jechuun waa'ee ati yookiin waboodha ati shaneedha maalidha waan jedhamu miti. Ati ilaalcha qabda siin jedhan walumaa galatti. Ilaalcha keessa ilaalcha raasi qulqulleessu jechuudha. Waan ajaa'ibaati beeke waan rabbi wajjin si uumedha bara. Jechuudha ati fakkeenyaaf amma kanatti ilaaltee ilaalcha waan tokko jaalachuu waan tokko jibbuudha waan rabbi wajjin nama uumuumi ilaalcha isa jedhu sanidha. Kanaafuu ilaalcha san keessa ajjeesuu ka jedhudha. Yaa deebisaan gurbaadha jechuudha. Tole hayyeettaa fixatu malee. Rabbitu sitti himemu maaliin beekta summii isa keessa jiru summii maqaan isaa maalidha? Itoophiyaan Oromiyaaf summiidha moo summii miti? Itoophiyaan maali jalqaba? Itoophiyaan Oromiyaadhaaf. Itoophiyaan maali? Itoophiyaan jalqaba maalidha? Itoophiyaan maalidha? Deemaa jira bare. Itoophiyaan diina Oromiyaaf Oromooti. Itoophiyaan marti Itoophiyaan. Anaafillee bara Itoophiyaan marti ta'uu dandeessi bare garuu akka gaafii kunaa deebisa maaloo akkasii jenna akka nama baratetti haasofnu. Itoophiyaa jechuun biyya kaa waan biraa maal qaba? Fayyaa ta'e anka si yaawwadhe kanuma malee waan biraa miti hammeenyaaf si aarsuu fi miti. Itoophiyaan biyyaa miti baay'ira. Biyya jechuun namaa fi lafa waan wal qabateedha. Biyya tokko wanni jedhamu waan lafaaf nama isaa walitti qabateedha. No, maqaa Itoophiyaa jedhu na gaafate eegisa gaafate jedhu faniyyuu biyya jedhe malee koo waa Itoophiyaa koo kana wal barsiisuun gaafatu waa'ee daree yaatis kana beektan natti fakkaata. Itoophiyaan maal isa jedhuuf Itoophiyaan maqaadha maqaa biyyaatidha kan jedhuun sii deebisirraan kana fi ani biyyummaa Itoophiyaa masakaraaf hin jiru. Kanaafuu amma akka Itoophiyaan immoo karaatu asirratti karaa'uun sirrii miti. Nuti wanti nuti itti jirru dhimma Oromoof Oromiyaati. Dhimma mirga Oromoof Oromiyaati. Itoophiyaa keessa waan nu galchin qabu. Tilmaama amma namoonni handeenga dallee isiniin jedheeti ture. Namoonni
Abaa oo deeggarra haa jedhan warri biraa jira Joohar deeggarra isaa jedhan tokko tokko amma Joohar deeggara jedheetiin maqaa gandaatiin dhaarata kan guyyaa takka ilaalchi gandummaa Joohar keessatti mul'atee hin beeyin marroo deeggara jedheeti wanti inni haasa'u waan biraati amma gaafiin Heydar gurbaan kun gaafate Itoophiyaan maalinni kan jedhu sirrii gaafate akkamitti wannummaan kun as keessa dhufaa gurbichi kaan ammoo ifitti amantummaadhaan deebiseetii jira jechuun Itoophiyaan suni biyya maqaan isii biyya garuu ammoo impaayeraa diina Oromootii kan jedhudha. Warri kaan boodarratti Heydar Imaamuu nurraa gadi buusaadha. Itoophiyaan biyya wanni jedhamu hin jiru diina impaayeraa Oromiyaatii kan jedhudha. Jechuun namoota akkanaa kannidha warri akkana jedhu kun ammoo warri waboo deeggarra jedheetiin kana haasa'u kun jechuudha. Jechuun namoonni hedduun yaaduma gartee nama tokko ta'uu danda'a dhugumatti waboo walquba qabaatuu danda'a yookiin tarsiimoo kana wabootu itti kenne ufumaa kaasee dubbate osomaa kana laalle jechuu kiyya. Akkasuma ka Jooharilleen akkasumatti jechuudha. Duuba mee amma isin amma ufumaa tilmaama Itoophiyaan tun maalinni ka jedhu himuu fi dadhabuurra jechuudha. Wannan kan isin jechaa jiruuf. Itoophiyaan tun akkana jedhanii himuu dhabuurra jechuudha. Itoophiyaan biyya osoo hin ta'in impaayera afaan qawwee ijaarrattan Itoophiyaa gargaartanii jechuudha. Gargaartanii afaan qawweetiin ijaarratan. Isa kanatti Oromoon afaan qawweetiin diinnaa jechaa jira. Afaan qawweetiin diinneeti Oromiyaa bilisoomte Oromiyaa walabataate ijaarrannaadha. Kanaan ala haasaa biraas naqabeetti qabii pilaaneetii biraarra qubadhuun hin jiru. Obboleessa wal kadhachuun hin jirtu. Wal kadhachuun hin jirtu walitti himuun hin jirtu kana booddee yoo barbaadde kitaaba dhaqi dubbisi. Kitaaba qabdu. Aidar kan nurraa baas. Itoophiyaan impaayera kan namni biyyu ragaa baa kana kun amma nu beeka. Taasisa ta'ellee beeka. Nan amana. Wallaggaanis miti. Oromoo ta'een falmiirra jira. Akkuma marroon falmataa jiru. Akkuma gammachuu abbooyyee falmataa jiru. Bakkan taa'u taa'ee falmiirra jira. Oromiyaadhaafan falmaa jira. Oromoofan falmaa jira. Kallattiin danda'uun. Nama tokko bakka bu'ee akkam falmaan jirre beekuu danda'uudha qabdanii. Badii nama tokko immoo waan beeku waan Oromoo miidhu waan ani falmaarran jira qabsoorran jiraadha xiqqashoo yaanni gurbaa kana xiqqashoo waa bakka itti wal dhahee jira an deeggaraa wabootii jedhe fakkeenyaaf deeggaraadhaa fi qabsaawaan I think wal addanatti fakkaata dhugaadha deeggaratu qabsaawaa ta'a tahee garuu akkanumatti teessee deeggaruudhaa fi qabsoon wal adda jedheetii yaada inni ammoo akkuma gammachuu abbooyyetti akkuma jaalmarrootitti haga danda'een karaa danda'een qabsootti jira isa jedhudha. Yaada kaameetii deebinaa haa fixatu inni. Oromiyaa miidhu dubbachuudhaaf eeyyama nama tokko gaafadheen beeku gara fuulduraattis gaafachuuf hin jiru. Isa kanaafi jechan jedhetu jira waa'ee Jawwaar irratti. Jawwaari ummata Oromootti qoosee jira waan ta'eef ummata Oromootti kumara taphatee jira waan ta'eef kaleessa gaafa wayyaanee ayyaam Oromoo faristi jedhee gadi ba'ee lubbuu Oromoo nama 5,000 lakkaa'amu ficcisiisee qabsoo Oromoon barbaaddu sana osoo bakkaan hin ga'in nama kaleessa qeerroo master plan irraa kaatee jechuun jecha kanallee qabadda nama dargaggoota Oromoo nama 5,000 ol ayyaam Oromoo faristi jechuudhaan gadi baasee ficcisiisee jecha kanas eenyuuf fayyadama wayyaanetu fayyadamaa ture. Ficcisiisee osoo qabsoo san karaan hin gahin deebee karatti. Ficcisiise sanatti aangoo dabarsee kenne waan ta'eef of duuba deebinee yoo lakkoofne yeroo nutti fudhata waan ta'eef sanarraa kan ka'e yeroo inni qabsoo Oromoo burjaajessaa jiru argutti Jawwaar irraa dubbachuun dirqama ta'ee jennaan irraa haasa'eetiin jira. Isa kanaafuu namoonni tokko gaafii kaaftan gabaabseen iyyii waan dubbiin kun ka'eef isinii hima. Leencoo Lataas Daawudiinis Baqqalaas achi dhiisnee Abiyyiis achi dhiisnee sherrii Jawwaar mataa keessatti baadhatee qabu summii inni qabu yoo summiin isaa mataa sana keessatti qabame bifa siyaasaatiinis haa ta'u bifa fedheen ta'u Abiyyi masaraa keessatti du'a. Kun gara fuulduraattis akkasi wanni ta'uu qabus wanni jirus kanuma. Summii Jawwaartu ilmaan Oromoo aarsaa gurguddaa kaffalchiisaa jira. Akkasitti kan hin dubbadhe isa kanaafi yeroo dheeraa fudhata wanni kun wannan jedhee isinirraa gabaabbadhu waraanni bilisummaa Oromoo dhaladhee kiyyaa akkan hin beekne beeka namni 300 asirra jirtan. Ani qabsaa'umaa akka gammachuu abbooyyeetii akka maaliiti jedhee ture ilaalama dogongora as keessatti ammoo wantoota inni dubbiin waliin dhadha ilaalama.
nan jaalladha nan deeggara kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo isatu natti fe'e osoo hin taane anatu jaallatee gargaaraa jira sagaleenis dinagdeedhaanis. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kanarra dhaabbatee tuqama taanaan warra karaa waraana bilisummaa Oromoo tuquu barbaadantu karaa barbaaddataa jira. Akkasitti hubadha. Waraanni bilisummaa Oromoo erga manatti kenneen qabu anati isa beeka malee inni nan beeku. Wallaggaan bakka bu'ee sin dubbanne an dhalataa Jimmaati kaleessan jammare warra qabsoo Oromoo laamsheessu kan kaleessa bara Minilik Abbaa Jifaar irraa kaasee hanga guyyaa irraatti raayyaa abbaa maccaa isa sin akka rabbiitti ilaaltan iyyuu irraa dubbataan jira. Ahmaddiin irraa dubbataan jira. Jawwaar immoo balleessa hama gumaa ilmaan Oromoo isarraa kaffalanna osoo kan Minilikitti hin dabarre asumaan beekuu danda'u qabdan. Warri wajaa jirtan gumaa ilmaan Oromoo osoo kan aanolee calaqoon dhahin jawwaarirraa kaffallee gara nafsanyaatti akka deebinu. Dhuunfaa kiyya bakka bu'eetti ufii jaaladhee diinagdeedhaanis humnaanis waan godhu kamiyyuu ufumaa kiyyaa jaaladhee qabsoo kana godhaatiin jira malee waboo bakka bu'eetti nama tokko bakka bu'eetti ammallee ilaalchi kiyyaa sanumaa kan jedhudha. Ilmayyuu asirratti akkuma dhageessan kana raayyaa abbaa maccaa akka Ustaaz Ahmadiin Jabal Abbaa Jifaar kan du'ellee jechuudha. Walumaa galatti diinota Oromoo kanneen osoo Minilik irraa gumaan hin kafalamne kanneen irraa kafalamuu qabaa kan jedhudha. Anamma asirratti inni kun waboodhaan walitti hidhata qabaa, hidhatan qabu wanti nuti irraa beeknu hin jiru. Kun ilaalcha wabootii miti wanti nuti irraa beeknu hin jiru. Anamma asirratti waan isin jechuu barbaadu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo gadi bahee dubbate waa'ee jaalmarroo waa'ee waboodhaa gadi bahee an deeggara wabooti jedhee yoo kan dubbatu taate yoo dandeenya biliis keessattuu paartiidhaan illee wal qabsiisaa yoo feetan gandaa waliin qabsiisinaa godinaa waliin qabsiisinaa maaliif godinatti hin fiina barnutiin kun ofii keenya haga yeroo hedduu lolli wal waraansi ka'ee biyya akkasiisti sabni wal ajjeese garuu wanni Oromoo kun waan nama gammachiisu haguma qilleensarraa kana malee lafarra gadi hin bu'u biyya keessatti hawaasni obbolummaa isaa waliin jiraata wal kabajee waliin jiraata waan ta'eefidha malee akkaataan itti miidiyaa kanarratti deemamu yoo isin ilaaltan waan hamaa waan namatti fiduudha jechuun waan biyya namaatitti akkasitti gartee akkasii qoqqoodamanii gosaan wal fixan jedhamu kun illee sabaa fi sabatu wal fixa nuti ammoo sabumaan tokko taanee haga gandaan akkaataa itti gartee gandaan wal jidduutti jibbaa akka gandaan walirratti bobba'amu waan karaa namaa bocuudha jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni waboo fuutee kan Wallaggaa gootu Wallaggi paartii akkanaa ijaaradhaan paartii akkanaa qaba jedheetiin kasitti himate hin qabu. Waboon kan Oromooti hirina qabaatu danda'a jechuun Oromoo keessaa nama hagamtu deeggaraa nama akkamiitu deeggaraan sun waan biraati. Waboon hirina qabaan hirina qaba nama hirina qabaachuu danda'a ofeekoon yookiin kan Arsiitii miti yookiin kan Shawaatii miti yookiin kan Harargeetii miti. Waboon ofeekoonii kan Oromooti eenyutu deeggaraan eessa keessaa deeggaramaan akkamitti deeggaramaan waan biraati. Godinaan waliin maxxansinee waan nu qoqqoodu waan sihii dubbatuufillee faayidaa hin qabaanne yoo namoota anneen gaddallee jedhee ture namoota yaada gabaabbatan namni yaada gabaabbatu yeroo hedduu godinni isaa yoo ka'e qofaadha kan inni gammatu. Addunyaa tanarraa godina isaa ganda dhaloota isaa kan handhuurri isaa itti awwaalamte san yaala godina yuun dhaquu beeke qabalee isaa san osoo taatee fi boodarra xiqqashoo yeroo biyyaa bahetti gara godinaatitti ol siqee yeroo Wallagga jedhame Baale Arsii Jimma Harar Iluu yeroo jedhame garas xiqqoo guddatee ni gammada jechuudha. Gaafa duraa qabalee keessa dhalateef ganda keessa dhalate san malee waan biraan beeku jechuudha. Sunniin haga itti haga baratanii waan kana itti dhaqqabanitti namoonni xiqqashoo dammaqina qabdan faayidaan qabu wanni osoo faayidaa qabaatee beekee nuti hundinuu nu goona. Nu hunduu bakka handhuurri keenyatti awwaalamanii qabna jechuudha. Kan lammaffaa immoo namoonni waan kana jibban eenyunni nama dhiigaan Oromoo hin tahin dhiifama kaa namoonni akkasii namoota dhiigaan Oromoo hin tahin yeroo tokkuma amma bara nam tokko yeroo tokkummaa jedhan akka waan faayidaa nama wahiitiidhaaf akka waan jedhamu itti fakkaata. Eenyumaafuu jechuudha. Eenyumaafuu tokkummaan faayidaa maal yoo ta'e malee nama sirratti duuluu barbaaduuf yoo ta'e malee fakkeenyaaf ati obboleessa nama 5 qabda yoo ta'e obboleessa nama 5 kana waliin nama biraa tokko waliin wal lolte yoo ta'e fakkeenyaaf deebitee obboleeyyan kee 5 kana waliin yeroo duraan ofirraa dhorgaa jirta yoo ta'e arran tana obboleeyyan kee nama 3 wal dhabdee nama 2 hogguu taatan kamtu irra sii faayida fakkeenyaaf wal dhabuma keessatti illee wajji jireenya keessatti akkasuma jechuudha kun waan biraatii miti. Kanaafuu waan faayidaa qabu eenyumaafuu faayidaan qabu.
Paartiitti achi qabeeti deeggaraan kun paartii akkanaati warri paartii akkanaa ilaalcha akkanaa qabdanii yoo ilaalcha keessan taate ifamuu godhaa jechuun rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu. Kasan irraa hafee yaa jara keenya godinatti jinoosaayidii walirratti labsuu hin qabnu. Uummata Wallaggaa kan ifaan irraa dhaamee itti dukkanaa'ee jiru qotee bulaa sani kan gartee ooruun jalaa gubataa jirtu kan manni isaa kan citaadhaa jalaa gubataa jiru sani Wallagga jechuun. Uummata Wallaggaa jechuun kan TikTok kanarraa uummata Arsii jechuun kan TikTok kanarraa kanaa miti jechuudha. Dhugaadha achirraa dhalane nuti hundinuu godinatti dhalane qabaannu jechuu kiyya. Kuni ana kana nama tokkotti kanaadha kana mul'atu. Sababa kanaatiin waan qoqqoodama ta'u fiddanii ummata keessan facaasinaa. Yaani deeggartoota waliin nama buusuu danda'a. Yaani deeggartoota eessumatti iyyuu kanaa miti ispoortii irratti namni kubbaa qabatamaan argu gartee tan televiziyoona keessa galte kafaranjiin achirraa gartee fiishka afuufisan irratti iyyuu Arsenaal mo'amte Manchester mo'amte City mo'amte yeroo jedhame iyyuu namni kenna kan uffanni suufi akkasuma gartee boksiidhaan wal afuufa ilkee walirra yaasuusi kan gartee hin dhageenne jechuudha kan yeroo garagaraatitti. Kun Afrikaa keessa ni jira jechuudha. Jechuun dimokiraasiin baramaa miti jechuudha. Ka gara biraatiin amma akka yaada gurbaa kanaatitti waboo malee nama biraa deeggaruu hin dandeettuudha. Akkaataa amma badhaadhinni itti jiru kana jechuudha. Nafxanyummaa jechuudha. Kuni ilaalcha wabooti jennee fudhachuu hin dandeenyu. Waboo miti kana kan jedhe jechuun ammas sababaan itti gartee diinummaan Joohar kanarraa hoomaa deennaan Itoophiyaa ijaaruuf deemaa Itoophiyummaan diina jedhe. Amma faallaa kanaatti waan isin ajaa'ibsiisu gaafa dhiyoo irratti dubbate jaalmarroon jechuudha. Ni yaadattu yoo ta'e yoo Itoophiyaa Oromoo kabajjeetiin gartee sabaa fi sablammootaan dhugumatti dhugummaa Oromoodhaa beektee uummanni Oromoo naaf taati jedhee akka sabaa sablammoota waliin jiraatu taate akkasanuma barbaannaa uummata Itoophiyaa irraa wanni addaa kan barbaannu hin jiru jedhe jaalmarroon jechuudha. Dhaggeeffatu dandeessa YouTube irra jira viidiyoon isaa jechuudha. Garuu Itoophiyaan sun namiitee waliin jiraachuu yoo dadhabame kophaa bahuu sanuu uummatatu murteeffataa jedhe. Amma inni akka jedhetti waa himmaan Itoophiyaatu haasawa keessa diridirii keessa hin galuudha. Kabiraa ammoo waa hin deeggaruu fi deeggaruu dhabuudha keessa nugusa jechuudha gabaabdumatti. Nugusummaa akkamii kanuma akka abii nafxanyummaa akka gartee warra kaabaatii nafxanyaa jennuusa ilaalcha keetii ala yoo qabaate fakkeenyaaf yoo ilaalcha Minilik ala yoo qabaatte Itoophiyaa diiguu fi yoo ati gartee ilaalcha Itoophiyaa takkatti jedhu san hin qabaanne Madagasgaar irraa galtee walumaa gala ilaalcha akkaataa gartee amma fakkeenyaaf warri biyya keessa jiru yoo ati ilaalcha isaatii ala qabaatte cal'iftee yoo jiraatte sin tuqan garuu yoo ilaalcha isaatii ala paartii biraa leellifte ni ajjeefamtanii hidhamuu dandeessami haala akkasii jechuudha. Akkaataan qabsoon itti deemuu qabu kun dadhabina adda bilisummaa Oromooti malee akkas tahuu qabaadha. Jooharis ta'ee nama biraatillee tahee paartii nagaa karaa nagaatiin qabsaa'u wanni jedhamu hin jiru hidhannoo qofarratti kuni fedhaa miti dirqamaa kan jedhudha. Yoo si ta'e ni fudhatta yoo si hin taane fudhatta ilaalcha gurbaa kanaati beekii kanaan jechaa jiru. Amma warroon achirratti wal baratan kun akkuma dhageessan kana Itoophiyaan maali yeroo jedhamu namu seeraan deebisuu dadhabeera. Itoophiyaan biyya garuu sirni isii impaayerri isii irratti ijaarame akkaataan ijaarame isii akkuma hayyoon itti garagaraa jechaatiin jiran akka itti Oromoo miidhe kana eenyu nuuni beekaa jechuudha. Hatta barra warrummaan biyya bulchaa jirulleen har'an tan ammoo Itoophiyaa san fooyyessinee ta Oromoodhaa taatu goonaa jedhanii beekee afaanii godhuu deemanii godhutti jiranii waan biraati sun waan biraati kan ofee koo dhiisiyyuu meeti amma Joohar faa dhiisiyyuu. Kanaafuu walumaa galatti Itoophiyaan wannummaan biyyaa miti akkamitti biyya jettaa inni biyya jedhee akkasuma afaanii baate isa jarri kaan ammoo impaayeraa jechuun impaayera ta'uun akkaataan ijaaramsi akkas ta'uu danda'a. Garuu fakkeenyaaf kaleessa gaafa Itoophiyaan tun impaayera gaafa wayyaanee kaleessa wajjeessaati turte. Gaafa san wayyaaneedhaaf jannata turte. Itoophiyaan hin diigamtu nuti eeduu Itoophiyaati jedhameeti ture. Gaafa jarra aangoo irraa bu'an ammoo jaraaf akkam ta'e warra wayyaanee kanaaf akkam ta'e jechuudha. Akkasuma gartee warra kaabaa kun gaafa waggaa 80 tura maal dhibba dura warri nugusootaan gaafa gartee Itoophiyaan sun bulaatiin turte gaafa Haile Sillaasee gaafa Minilik gaafa waggaa 100 dura jechuudha. Akkam turte isaaniif arran tan ammoo akkam isaaniif. Kuni sirna isii irratti ijaarame impaayera isii irratti ijaarame akkaataa ijaarama isii saniidha malee kan nama cunqursu Itoophiyaan biyya akkuma biyya tamiitittu akkaataan ijaarama isii sirriidha sirrii miti suni waan biraati jechuudha. Jechuun amma walumaa gala maali hawwiin isaanii warroota amma asirratti maratan kan amma baa'oo deeggara jedhan kuni wannummaan Itoophiyaa jedhame hin jiru. Faallaa amma jaalmarroon jeessanii ala jechuudha. Waa'ee walabummaadha qofaadha. Kaayoon wabo jechuun nuti warra booboo deeggaru jedhaniiti akkasii warra achirratti yaa'isuun jechuu hiyya. Walumaa gala wannummaan gartee garaagarummaa Itoophiyaa fi Oromiyaa maal jedhu hin jiru waa'ee walabummaa qofaadha kan jedhudha. Kuni fedhiinii miti dhalle umarratti kan isaan dubbatan jechuudha. Warra kanaadha warri akkana jechaatiin jiru kun jechuudha. Yaadonni dogongoraa inni kaasee hedduutu jira as keessaa fakkeenyaaf Jooharii qabsoon goolabamte xumurree jirra jedheeti jira. Takkaa afaan Jooharii akkas jedheeti hin jiru. Bilisoomneeti jirra qabsoo bakkaan geenneeti jirra. Kana booda ammoo nuhi hayyootaattu irratti hojjeteetiin bilisummaa arganne kana lafa qabsiifnaadha. Sanuu gaafni jechuun gaafa kamii beekte gaafa nuti lammaa malee Abiyyi malee chaatiin turre 2018 19 keessa cinaa haga tokko jechuudha. San booda hoo wanti yaalame suni taabuu hin dandeenye fakkeenyaaf wanni yaadame suni jechuun asiin akkas ta'e akkas ta'e kan achi booda jechuudha wanni hundinuu kan taa'ame jechuudha. Haa ta'uuti inni
tarii bifa jibbaatiin ibsatuu danda'a goolabamte takkaa jedheetiin beeku. Jechuun tasgabbii buusuudhaaf gaafsan haala biyya keessa ture ni yaadattu. Warri kaabaatis Tigireenis namayyuu yeroo san keessatti akka ce'umsaa wayii ture aangootti deebi'uudhaaf caccaba guddaa ture. Warri kaabaa warri faanootti Saaminoo Tsiggeefaa aangoosaa ijaaratanii haaratti waraana isaa ijaaratee karaa hedduun qabsoo ture. Akkasuma warri Wayyaaneetis warri badhaadhinaa namayyuu akkasuu ture jechuu kiyya. Gaafa sanitti amman tana sochiin uummataadha yoo seene biyyi kun gara walumaa galatti biyya hin ijaaramne biyya akka Somaaliyaa akka Yamanii akka Liibiyaa nu harkaa taati. Kanaafuu amma booda sochii keessan hin barbaachisu deeggartanii seerri akka lafa qabatu goonaa kan jedhudha Jawaar kan inni dubbate yaadadha. Harargetti illee waan kana kan inni dubbate jechuudha. Akkaataa inni amma jedhe kana goolabameeti xumuramee jira kan jedhu miti. Sun ammoo ilaalcha Jawaari. Ilaalcha Jawaariif Jawaar ammoo dirqama mataa keessa ajjeefamuu qabaa kan jirudha. Walumaa galatti ilaalchi isaa sammuu keessa ajjeefamuu qabaa kan inni amma fayyadame jechuudha. Ilaalcha ajjeefamuu jechuun beekisa sammummaan ajjeefamuu jechuudha. Jechuun akkasuma inni amma gara ajjeesuu hin jenne kan jirutti as hiikkate jechuudha. Kanaafuu yaada isaati yaada namoota akkanaati namoonni waan akkana kanaan deeman laal yaada akkana kana qaban jechuudha. Asumarraa iyyuu isiniif galuudha qaba jechuudha. As keessatti wantoota hedduudha kan inni fayyadame. Mee amma fakkeenyaaf waa'ee Abbaa Jifaar fiduun, waa'ee Ustaaz Raayyaadhaa fiduun, waa'ee Ustaaz Ahmadiin Jabal fiduun amma inni qabsoo diinni isaa kun meeqa amma inni meeqa irratti qabsaa'uuf deema. Meeqa jechuun hagam yaada sammuu keessatti ajjeeseetiin fixuudhaaf deema. Meeqa ajjeesee fixuu deema. Meeqa rashanee fixuu deema. Amma isin tilmaama laata. Namoonni akkanaa kun amma dhuguma paartii nama kana quba qabu ni jira jettanii yaaddanii amma ofumaa isaatiif iyyuu as deebi'ee an akka qabsaawaa akka gammachuu abbooyyee akkasuma akka jaalmarootii jedhe. Kun qabsaawaa jechuun I think qabsoodhaa fi hooggansaan hoogganamtee akkasitti hooggansaan hojjettanatti fakkaata. Karaa biraatiin ammoo lakkaan akkanatti yaada kiyya ibsadhaa deeggaraadhaa karaa diinagdeetiinis karaa hundaatiin ufumaafiin godhaa jedhe. Eega ufiin godhuu taate jechuun ufumaa isaatii godhuudha eega taate akkamiini qabsaawaa ta'ee qabsaawota gurguddoota nama qaaraa ta'an akka isaaniisitti qabsaawaadha haga danda'een kan jedhu. Tariin biyya namaa keessa biyyoota Arabaa ta'e biyya Faranjii ta'e biyya namaa keessa jiran natti fakkaata. An akkanatti fakkaatutti yaaduma isaati natti fakkaata. Keessattuu viidiyoo dheengaddaa irratti hattaa nam tokko barka jaalmarroodha jedhee faa kan nama walitti dhiyaannu kana gaafata jira akkuma itti ilaalamtu akkasii jechuun sagalee qofa isinii dhiyeesse gaafsanii ammallee sagaleen isaa xiqqashu akshiin isaa akkaataa dubbannaadha jaalmarroo fakkeessuu fedha waan ta'eef namni hedduun sagaleen jaalmarrootti fakkaatte kan jedhudha. Jara keenya paartiin akkana jedhu hin jiru ufurratti balaa hin labsu paartiin. Jiraatuudhaaf waboo deeggaruu jechuudha. Akka gurbaan kun jedhetti شوف نموت يا هذا أبوتك يا هذا أباك كنا كنا كبرينا لا 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 إنه نبيك يا هذا كنا إنك بات جري يا دون بارتي ما في يا هذا كنا كبات جري يا دون وابو ميتي وابو مباري جولين أما توني أتا أكاتو مغرتي كايو كله دوري وابو كله ساتي رايو سمارتي أجريتي يا هذا فكنا فورا ما بوسونا جروكون جتشولا إنما أكيا هذا ساتي تكنا جريتي أمانة جتشولا مالي فينان osoo hin qoodamiinsi tokkolleen osoo gartee asiin akkana hin jedhamin waan tokko yaadadhe gaafa wayyaanee keessa waan kun bal'inaan deemaatiin ture mararaa guddinaadha wayyaanee irraa damoosa fudhata wayyaaneedhaaf qabsaawaa baqqalaa garbaa wayyaaneef qabsaawaa ulbaanaa leellisaa wayyaaneef qabsaa akkas jedhamaati ture bulchaa dammaqsaa wayyaaneef qabsaa jechuun warroota gaafa duraa karaa nagayaatiin qabsoo hin jedhamu kana akkaataa ofee koo haga amma kanan gabbatiin san jechuudha akkas jedhamaati ture gaafa san ammallee bakkuma san jechuudha akka ilaalcha gurbaa kanaatitti jechuudha. Kun ammoo ilaalcha wabooti moo ilaalcha dhuunfaa isaati akka jechuudha fi inni himatee jira kun yaada kiyya jedhe waboon irratti hojjetu qaba jedhee si dubbateeti jira akkasitti fudhadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Waa'ee Dr. Ilillii fi akkasuma Jawaar Mohammad suuraan hayyoota lameen kana har'aan tana sooshaal miidiyaa irra Yahyaa Bashiir dabalatee sooshaal miidiyaa kanarra deemamaati ture akkasuma gartee Jawaarii fi Dr. Ililliin haadha manaatiif abbaa manaa tahan jedhamee jechuun eega wal fuudhan jedhameetiin haasa'amee bubbuleeti jira. Har'aan tana ammoo suuraan akkanatti qabatamaadha yeroo gabbahu ajandaa guddaadha ta'ee waan garagaraatti kan namni haasa'u waan haasa'ame san hunda irra deebi'eetiin isiniif hin haasa'u. Jawaarii fi Dr. Ililliin yoo haadha manaatii fi abbaa manaa ta'an naa fi ati kanurraa eegamu maalinni gammachuu gammaduufiidha. Harka dha'uufiidha. Maaliidhaan hayyoonni akkanaa kunneen yeroo walitti dabalaman Jawaar duraan jaartiin qabu akka Oromoottis akka amantii inni qabateetittis Oromoon haadha manaa lama haadha manaa sadii haadha manaa afur dabree gartee yoo jijjiiramni biraa jiraate 5 6 jiraatu danda'a jechuudha. Kan naa ati beekuu qabnu aadaa Oromummaatii fi aadaa amantii isaa gadi lakkisee jira. Oromummaa sirna gadaa san gadi dhiisee jira. Oromoon ammoo akkuma gartee baha dhiyaa kaabaa kibbaa guutuu keessatti jechuudha waan aadaa tahamee baramaa ta'edha. San isaaniif dhiifna.
akkamitti lama sadi situtti hima. Anama abduun kun fakkeenyaaf as bahee yoo jaartii afur qabaate akkamitti afur qabaatti naan jechuu hin dandeessu. Afur fuudhuu kiyya sana ati na deeggaruudha jechuudha. Ati kasirraa jiraatu eegaan danda'e jechuudha. Yoo natti dhiyaattee naaf yaadda immoo waan akkanaa kanaan si miidhaa dhiisa afur hin fuudhin akkasuma fakkaata. Kanaaf waa'ee bultiidhaatiin wal qabate amma kunilleen ajandaa ta'eeti dhugaadha hayyuudha hoogganaadha waan ta'eef ajandaa ta'uu danda'a. Garuu wantichi waan walii galteedhaan godhame ta'uu danda'a akkaataa itti godhame seenaa wayii qabaatu danda'a wanti kun waan bubbulellee jechuun beekatuma ajandaan godhan xarran tanaa waan suuraan gadi bahee fi kan irra dubbadde jechuudha. Kanaafuu aadaa fi amantii keessaan baane waan nama tokko yoo aadaa fi amantii keessaa bahe yoo fakkeenyaaf amma waa'ee gurbaa kana maaliif irra dubbanna baduu qaba faayidaan oromoodhaaf akkasumallee hin jiraatu faayidaan qabsoo wabootiif akkasumallee hin jiraatu waan jedheefidha kan irra dubbannuuf jechuudha. Innaa waa'een suuraa kana ajandaa isinii ta'uu hin qabaatu aadaa fi amantii keessallee hin baane waan ta'eef akkas jedheetiin fudhaan hedduu na gammachiisa keessattuu hayyoonni gurguddoon sabboontonni gurguddoon qabsaa'onni gurguddoon akkanaa kunneen walitti baquun aananii fi dhadhaa baanan sanidha yookiin ammoo daa'imaa fi aannan walitti jige ka jedhan sanidha hedduu takka nama gammachiisa isinin jechuu barbaadeeti yoo ta'e isin meebiidha beeki yoo ta'e isinin jechuu kiyya akkasi Arabduu Moobaalaa biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan haa turaa.